jirtu. An Dr. Dhukkuba Caalate bakka nagaan dhuftanii hordoftoonni YouTube channel keenya hunduu har'a waa'ee dhukkuba sukkaaraa asirratti waan tokko waan odeeffannoo waan keenya beekuu qaba jedhee yaadirrattan waan hubannoodhaaf ta'a jedhee yaadu isinitti muufan dhufee dhukkubni sukkaaraa maal akka ta'e maal gochuu akka qabu namni keenya akkasumas immoo mallattooleen dhukkuba kanaarree maal akka ta'an dhukkubni kun akkamitti nama ajjeesuu akkamitti akka danda'u fi eenyu fa'aa dhukkuba sukkaaraatiif ilaalamuu akka qabu dhukkubaan illee qabamin eenyu dhukkuba kanaaf ilaalamuu akka qabuu fi maal gochuu akka qabu namni tokko dhukkuba kana ofirraa ittisuuf maal gochuu qaba kan jedhu irratti waan tokko isinitti muuf dhufee hanga dhuma sagantaa keenyatti wajjin tura. Egaa dhukkubni sukkaaraa dhukkuboota hin daddabarre jedhamanii yookaan immoo non-communicable disease jedhamanii beekamu. Dhukkubni sukkaaraa ajjeesaa koronaa addunyaa yeroo darbe isinitti beekan keessaa tokkodha. Egaa dhukkubni kun namni baay'een dhukkuba kanaan qabamee kan jiru yoo ta'u amma bara 2013tti akka addunyaatti nama miliyoona 300 ol kan dhukkuba kanaan qabamee jirudha. Dhukkubni kun dhukkuboota baay'eedhaaf kan nama saaxiludha. Keessattuu dhukkuboota onnee, dhukkuba kalee fi dhukkuba onneetiif nama saaxiluudhaan kan namni yeroo baay'ee dhukkuba yeroo dheeraa akka qabaatu godhudha jechuudha. Dhukkubni kun dhukkuba namarra turudha. Dhukkuba guutummaatti fayyamne keessaa isa tokko chronic disease yookaan immoo dhukkuboota namarra turan jedhamanii beekamu. Dhukkubni sukkaaraa namni tokko dhukkuba sukkaaraa qaba jechuudhaaf mallattoolee mataa isaa danda'e qaba. Dhukkuba kana baruudhaaf straight forward ogeessaaf illee dhukkubni sukkaaraa ifa galaadha. Mallattoon baay'een kan isa fakkaatu yookaan immoo akka dhukkuboota kaanii mallattoo dhukkuboota biraatiin wal fakkaatu baay'een qabu. Mallattooleessaa ifa galaadha. Isa isinittan hima. Garuu namni tokko dhukkuba sukkaaraa qaba jechuudhaaf mallattoolee san dabalatee waan laalamu jira. Innis maalidha? Namni tokko dhukkuba sukkaaraa qaba jechuudhaaf sukkaara nama sanii ilaalamee sukkaara nama sanii namni tokko nyaate darsaa lamaan booda sukkaara nama sanii yookaan random blood sugar jenna. Sukkaara nama sanii 200 miligraam per decilitiriidha. Miligraama 200 per decilitiriidha ol yoo ta'e yookaan immoo fasting blood sugar jedhamu jira. Namni tokko otoo nyaatiin sa'aatii 8 ture halkan otoo nyaatiin bulee ganama isaa olaalame yookaan immoo sa'a 8 otoo nyaatiin ture 126 ol yoo ta'e namni kun dhukkuba sukkaaraa qaba jechuudha. Dhukkuba sukkaaraa qaba jechuudha. So waa'ee maalummaa isaati irratti amma yoo jenne itaansine maaltu nama saaxila? Dhukkuba sukkaaraatiif maaltu nama saaxila kan jedhu waan tokko sanitti hima. Egaa dhukkubni kun parsantii guddaan adiyoopaatik yookaan immoo sababni dhukkuba kana namatti fidu hin beekamu. Maaltu akka namatti fidu hin beekamu. Sama garuu epidemiologically fi waan tokko wantoonni akka sababaatitti ragaadhaan ta'an ni jiru. Inni maalidhaa tokkoffaa irratti furdina garmaleen sababoota yookaan immoo saaxiltoota dhukkuba sukkaaraa keessaa isa tokkodha. Keessayyuu type 2 DM yookaan immoo gosoota isaa sanittan hima. Type 2 DM yookaan immoo dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaadhaaf kan nama saaxilu tokkoffaa irratti furdina garmaleedha. Inni biraa maatii keessa jiraachuu. Maatii keessa yoo jiraate fakkeenya dhukkubni sukkaaraa maatii keessa yoo jiraate gosa kamuu haa ta'u type 1 isaa ta'u type 2 yookaan gosa tokkoffaa isaa ta'u gosa lammaffaa maatii keessa jiraannan carraan daa'imti sun dhukkubaan qabamuu hayiidha jechuudha. Keessayyuu fakkeenya abbaa fi haati yoo qabaatte dhukkuba sukkaaraa gosa tokkoffaa yookaan type 1 DM jennu abbaa fi haati yoo qabaatan carraan daa'imti sun qabaachuu parsantii 40. Daa'imti isaa sun dhibbeentaa 40 dhukkuba san carraa qabaachuu qabdi jechuudha. Inni biraa sama dubara ta'u dhukkuba sukkaaraa kun sama dubara irratti irra baata. Ragaan epidemiolojii yookaan riisarchii tokko jedhutti dhukkubni sukkaaraa booroof dubaroota irratti irra komanidha. Inni biraa akkuma dura isin jedhe sababni kan hin beekamnedha jechuudha. So dhukkubni sukkaaraa akka afuritti hiramee ilaalama. Bakka afuritti hiramee ilaalama. Bakka gurguddaa afuritti hiramee ilaalama. Inni dhukkuba sukkaaraa gosa tokkoffaa yookaan type 1 DM jennuunidha. Dhukkubni sukkaaraa gosa tokkoffaa yookaan type 1 DM kun baay'inaan nama waggaa 30 gadiitti irrattii fi
ijoollee irratti kan ta'u yoo ta'u, nama qaaman huqqataa yookaan qaama qal'aa ta'e keessattidha dhukkubni kun kan baay'atu. Haa ta'uti garuu nama waggaa 30 oliitii irratti illee jiraachuu danda'a. Garuu baay'inaan type 1 DME kun dhukkuba sukkaaraa warra ijoollee fi older children ijoollee ol sissiqanii fi baay'inaan nama umurii waggaa 30 gadiiti. Inni biraan dhukkuba sukkaaraa type 2 DME yookaan immoo gosa lammaffaa kan jennuunidha. Dhukkubni kun dhukkubni sukkaaraa gosa lammaffaa yookaan immoo type 2 DME inni nuti jennuun kuni furdachuun garmalee kun baay'inaan kan nu saaxilu isa kanaafidha. Furdachuun garmalee baay'inaan kan nu saaxilu almost hunda keessatti jechuun hanga danda'amutti type 2 DME kanaaf kan nu saaxilu. Family history yookaan immoo maatii keessa jiraachuun lachan isaaniitiif ni ta'a jechuudha. Maatii keenya keessa yoo jiraate maatii yoo jennu abbaa yookaan haadha yookaan obboleessa abbaa yookaan obboleessa haadha akaakayyuullee ta'uu danda'a jechuudha. Jara kana keessa yoo jiraate carraan nuti dhukkuba kana argachuu ni jira jechuudha. Inni biraa gestational DME yookaan immoo dhukkuba sukkaaraa yeroo ulfaa. Gestational DME jechuun dhukkuba sukkaaraa yeroo ulfaa. Kana jechuun dubartiin tokko duraan dhukkuba sukkaaraa otoo hin qabaatin erga ulfa taatee booda yeroo ulfaa sukkaarri ishee ol ka'ee ulaagaalee amma jedhe kana guutee yoo argame gestational DME jedhama jechuudha. Gestational DME kun yookaan immoo dhukkubni sukkaaraa yeroo ulfaa kun dhukkuba sukkaaraa boodatti illee akka type 2 DME akka qabaattuuf saaxiltuudha jechuudha. Dhukkubni kun carraan dabaluusaa yookaan immoo carraan yeroo ulfattaan irra jiraachuusaa hayiidha. Akkasumas immoo carraan dubartiin kun dhukkuba sukkaaraatiin qabamu yookaan dhukkuba sukkaaraa type 2 yookaan gosa lammaffaa kanaan qabamu kan dubartoota kaanii caala hayiidha jechuudha. Gestational DME kun naannoo parsantii 7 dubartoota irratti ni argama. Dubartiin kamiyyuu gestational DME yookaan dhukkuba sukkaaraa yeroo ulfaa kana parsantii 7 argachuu dandeessi yeroo ulfaa jechuudha dubartiin kamiyyuu. Isadha inni arfaffaan ambiroo yookaan others yookaan kan biroo jedhaman walitti qabaa dhukkuboota sukkaaraa ta'ee gosti isaanii baay'ee hin beekamne baay'inaan genetically dhukkuboota genetically dhufanidha jechuudha. Kanatti aansee immoo kan laallu namoota dhukkuba sukkaaraatiif ilaalamuu qaban at risk yookaan immoo namoota dhukkuba kana qabaachuu danda'an kan dursamee garuu ilaalamuu qabu gareen hawaasaa wayii jiru kan isaan ilaalamuu akka qaban gorfamuu jechuudha. Inni kun maalaa tokkoffaa nama umuriin waggaa 45 ol ta'e kamiyyuu ilaalamee dhukkuba sukkaaraa irraa bilisa ta'uu fi ta'uu baachuusaa ilaalamuu qaba jechuudha. Inni biraa nama body mass index isaa 25 ol ta'e body mass index yookaan immoo BMI jechuun kan dura isinitti himee jira akkamitti akka calculate godhattan irreedha. Nama BMI isaa 25 ol ta'e at riskiidha waan ta'eef namni kunillee sukkaara isaa laalchisuu qaba jechuudha. Inni biraa maatii keessa yoo jiraate akkuma dura isiniin jedhe dhukkubni kun maatirraa gara ijoolleetti darbuu waan danda'uuf namni maatii isaa keessaa dhukkuba sukkaaraa qabaatu yoo jiraate innillee ilaalamuu qaba jechuudha. Inni biraa namni yeroo ulfaa qabame yookaan immoo akkan dura isiniin jedhe gestational DME namni qabu sun carraan deebi'ee dhukkuba san ammas ulfattaan irratti qabaachuus ta'ee dhukkubuma sukkaaraa gosa lammaffaa san qabaachuu hayyee waan ta'eef akkan dura isiniin jedhe namni sunillee ilaalamuu qaba jechuudha. Inni biraa namoota hypertension yookaan immoo olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qaban isaan kunillee dhukkuba sukkaaraa kanaaf iskiriin ta'uu qabu jechuudha. Michaaf ilaalamuu qabu jechuudha. Kanatti aansee waa'ee mallattoolee dhukkuba sukkaaraan ilaallaa. Akkuma dura isiniin jedhe mallattooleen dhukkuba sukkaaraa mallattoo ifaadha. Namni kamiyyuu mallattoo sanoo qabaate sukkaara qabaachuusaa kan homaa baay'ee shakkisiisne qabu jechuudha. Mallattoolee sunis mainly mallattoo baay'ee qabu garuu achi keessaa polysymptom mallattoon nu jennuun tokko jira. Polysymptom jechuun polyuria, polydipsia fi polyphagia nu jennu jira. Kana jechuun immoo dheebochuu akka malee dheebochuu akka malee beelachuu fi akka malee fincaan itti baay'isuu kan jedhamanidha. Garuu normaalii dhukkuba sukkaaraa kana keessatti wanti beekamuu qabu keessattuu dhukkubni sukkaaraa type 2 yookaan gosa lammaffaa sun yeroo dheeraadhaaf otoo mallattoon qabaatiin turuu danda'a. Asymptomatic ta'ee naannoo waggaa 10 oliif namni sun sukkaaraa ni qaba. Sukkaara isaa baay'ee ol ka'aadha. Garuu mallattoo otoo hin qabaatiin
turuu danda'a. Yeroo akkasii complication yan jedhu yookaan immoo dhiibbaa biraa yookaan immoo dhukkuba biraa qabatanii yeroo dhukkubni biraa isaan qabatu ofirratti argaa jechuudha namni sun mallattoo dhabeessa waan ta'eef jechuudha. Inni kun irra caalatti type 2D yookaan immoo dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaa kanarratti irra baay'ataa jechuudha. Dhukkuba sukkaaraa gosa tokkoffaa keessatti baay'ee irra hin turu mallattoo hin agarsiisu. Mallattoo waan dafanii agarsiisaniif dafanii wal'aansa argatu jechuudha. So mallattoo poolisiif ta'u ammas hin jedhe kana irra caalatti akka malee dheebochuu akka malee fincoofsisuu fi baay'ee kan beelechuu ta'e namni kamiyyuu dhukkubni sukkaaraa jiraachuu shakkuu qaba jechuudha. Mallattoon dabalataa illee jiru kanaan alatti mallattoon dabalataa kan akka dadhabsiisuu fi huqqachuu akkasumas illee mallattoolee komplikeeshinii dhukkuba inni ittiin dhufuusan jechuudha. Huqqachuun kuni kan gosa type 1DM yookaan immoo dhukkuba sukkaaraa gosa tokkoffaa saniifidha. Warri gosa lamaffaa yeroo baay'ee qaamni isaanii furdatu qaamni isaanii furdaadha. Borcii maal warra qaban keessattidha baay'inaan type 2. Warri type 1 kun immoo baay'ee huqqatu hin qallatu akka dheerachuu wayii ta'u jechuudha warri type 1 kun. So ambiraa mallattoo complicationii isaa yookaan immoo dhukkuba inni fideeti. Isaan kun complicationii baay'ee qaba dhukkubni sukkaaraa kuni. Complicationii sun yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa jedhamanillee hin qoodamu. Yeroo gabaabaa sun yeroo baay'ee kan namni sun yeroo dura dhukkubni sun isa qabu sukkaarri isaa ol ka'ee mallattoo akka malee fakkeenya garaa dhukkubbii ol cabsaa fi hafuura kutaadhaan dhufuu jechuudha. Warri type 1DM kan nuti DK yookaan immoo diabetic ketoacidosis jennu mallattoo saniin dhufu. Inni biraa mallattoolee yeroo dheeraa turu. Inni biraa mallattoolee dhukkuba inni fiduute jechuudha. Fakkeenyaan akka jaamina ijaa dhukkubni sukkaaraa dhukkuboota ija keessatti warra umurii siqa keessatti dhukkuboota arguu dadhabsiisan yookaan immoo vision loss warra fidan keessaa isaan ijoodha. Akkasumas dhukkuboota kalee ittiinillee dhufuu danda'a namni suni. Akkasumas madaan illee fayyuu gaafa diduuf waan wayii isa madeesse madaa fayyuu gaafa diduuf dhufuu danda'a. Yeroo san namni sun gaafa laalamu sukkaara isaa garmalee ol ka'aa jechuudha. Mallattoo biraa otoo hin qabaatin waggaa dheeraadhaaf sukkaarri kun qaama isaa keessatti dhiiga isaa keessatti baay'ee ol ka'ee otoo jiru garuu mallattoo otoo hin qabaatin yeroo hafu dhumarra madaa fayyuu diduun illee dhufuu danda'a jechuudha. Akkasumas amputation yookaan immoo miilli isaallee harka isaa ta'u miilli irra caalatti miilli akka irraa muramu wantoota godhan keessa jira jechuudha dhukkubni kun. Egaa amma karaa dhumaatti dhufaa marii keenya dhumarratti maal gochuu qabna kan jedhu dhukkubni sukkaaraa baay'ee asirratti wanti hubatamu qabu dhukkubni sukkaaraa baay'ee bal'aadha. Baay'ee bal'aadha garuu hanga tokko hubannoodhaaf kan ta'uu fi sammuu waan namni keenya beeku qabu jedhee yaaduun gaggabaabsee isinitti himuuf yaale malee dhukkubni sukkaaraa baay'ee bal'aadha jechuudha kana caalaa. Maal gochuu qaba namni yookaan immoo maal as jeneraal namni maal gochuu qaba waan jedhu tokkoffaa namni kamiyyuu sochii qaamaa gochuu qaba. Keessattuu warri qaamni isaanii furdaa yookaan immoo body mass index isaanii 25 ol ta'e sochii qaamaa dhaabbataa gochuu. Guyyaatti xiqqaatti daqiiqaa 15. Inumaa warra dhukkuba kana ulfaatinni isaanii ol kaa'ate guyyaatti daqiiqaa 30. Torbanitti xiqqaatti daqiiqaa 150 sochii qaamaa dhaabbataa gochuu. Kuni wanta ijoodha dhukkuba sukkaaraa ittisuu keessatti. Dhukkuba sukkaaraa qofa osoo hin taane dhukkuba biraa ittisuuf illee sochiin qaamaa baay'ee gahee guddaa taphata jechuudha. Sochii qaamaa gochuudha. Inni biraa immoo ilaalamuu akkuma dura isiniin jedhe keessattuu namoonni duratti hawaasni gareen hawaasaa duratti dhukkuba sukkaaraa ilaalamuu qaba jedhe sun ilaalamuu yeroo yeroodhaan ilaalamuu isaan barbaachisa. Inni biraa yoo mallattoon kun kan jiraatu ta'e darbee dhufee mallattoon kun kan jiraatu yoo ta'e tasuma ofirratti ilaaluun hin barbaachisu. Namni kamiyyuu yeroo kamuu caala kan isa dheebochu, fincaanan isatti baay'isu, kan isa beelichu, kan isa dadhabsiisu yoo kan ta'u ta'e yookaan immoo foolii wayirree hafuura wayii qaba. Hafuura akka biqiltuu aseetoon biriizan jedhamu wayii jira. Foolii wayii hin jira nama sanarraa irree kan dhufu mallattoo akkasii kan qabu yoo ta'e atattama gara mana yaalaa deemuu qaba jechuudha. Maaliif dhukkubni sukkaaraa akkuma dura isiniin jedhe dhiibbaa baay'ee qaba. Onnee keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba.
Baay'ee dhukkubni sukkaaraa wantoota dadhabbii onnee fidan keessaa isa ijoodha. Inni biraa dhiibbaa dhiigaa keenyallee akka ol ka'u godha. Dhukkuboota kaleetiif illee baay'ee nu saaxila keessatti dhukkuba kalee kan yeroo dheeraa ture yookaan immoo chronic kidney disease kan nuti jennu saniif wantoota nu saaxiluudha. Akkasumas illee argaa keenyallee akka dhabnu kan nu godhu. Dhukkubni sukkaaraa dhukkuboota argaa vision loss yookaan immoo dhukkuboota jaamina namatti fidan keessaa isaan ijoodha. Akkasumas miilli illee madaan namni dhukkuba sukkaaraa qabu tokko yoo wanti tokko isa madeesse hin fayyu madaan isaa suni hin fayyu waan ta'eef hanga miilli isaa irraa muramuutitti geejjisuu danda'a jechuudha. Amputeeshin waan nu jennu hanga miilli isaa irraa muramuutitti kan geejjisuudha. Akkasumas illee namni dhukkuba sukkaaraa qabu infekshinii adda addaatiif ni saaxilama. Madinummaan gadi bu'uuraan akkasumas immoo seelonni dhiiga adii namoota dhukkuba sukkaaraa qabanii sababa sukkaara dhiiga keessa baay'ee ol ka'aa ta'eef jecha nitiroofiilii waan jedhamu wayii akka inni aktiiv hin taane godhu jechuudha. Isaan daameej waan godhaniif namni dhukkuba sukkaaraa qabu kun dhukkuboota infekshinii adda addaatiif ni saaxilama jechuudha. Infekshinii dhuma silaa nama kaan keessatti mul'anne garuu immoo nama dhukkuba sukkaaraa qabu kana keessatti itti deddeebi'ee isa rakkisaa jechuudha. Kanaaf waa'een dhukkuba sukkaaraa hanga tokko gabaabinaan yeroo ibsamu kanadha. Har'aaf kanumadha. Warri YouTube chaanaalii keenya haaraa taatan yoo jiraattan subscribe godhaa.